akka fuune akkam jirtu nagaa keessanii egaa waanuma jechaayyuu nama wallaalchisa wanti taatti jiru guyyaadhaa gara guyyaatti waanuma dabaa waanuma ta'uu hin qabne waanuma haamilee nama tuqu gurraafis qalbiidhaafis waan namatti hin tolledha kan oolee bulee dhagahamu. Egaa sa'aatii ammaa kanatti wantoonni akka biyya keenyaatti jiran haalaan baay'ee suukanneessa dhagahuudhaaf namatti hin tolle furmaata rakkoo biyya kanaallee hin taane gara isa amma ta'aa jiru kana caalmaa kan gara boodaallee kan nama yaaddessu sana cinaatti immoo wanti har'a dubbii kiyya ijoo ta'ee gara laayiviitiin kan na fide yoo jiraate lammiilee Itoophiyaa sababii lammummaa isaaniitiif sababii eenyummaa isaaniitiif akkuma lammii biyya sanaatti utuu hojjetanii jiraachuudha dandahanii garbummaa ammayyaadhaaf harka kennanii yeroo isaanitti hojii humnaatiifis ergamuudhaaf fedhii namaa guutanii jiraachuudhaaf achitti humna isaaniitiin jiraachuudhaadha kanitti lammii biyya keenyaa waan hin taaneef jedhamanii dararaa hamaa irra gahaatti jiru irra dubbachuufidha. Miiruma kiyya ibsachuu irraa kana feetikoo dubbachuudhaaf illee haalatti namatti hin tolledha haala nama sururudha. Sanuu jireenya baqaatii sanuu jireenya biyya alaatti sanuu jireenya mataatti gadi qabatanii jiraachuudhaaf deeman utuu beekanii itti deemanii amma immoo haala suukanneessaa taheen haala ammaan kana suuraa isaanii waliin ilaalle fakkeenyaaf kunoo yerootti weerarri addaa sababii beelaatiin haa ta'uu sababii ho'aatiin wanti hin beekamne kunoo akkasiin fuulli namaa badutu jira nageenyi namaa jeeqamutu jira. Kunoo obbolaa keenyaa kanneen sababii lammummaa isaaniitiif jecha biyya keessatti sababii lammummaa keenyaa sababii oromummaa keenyaa sababii ilaalcha siyaasa keenyaatiif mootummaadhaan gidirfamna ulee kan mootummaarra hafe ulee hiyyummaatiin ulee beekumsa dhabuutiin ulee addunyaarraa duubatti hafuutiin reebbamna. Egaa akka argitan ilmi namaa haala kana yerootti akka nama itti tuntaane akka meeshaa wayiitti walirra nammeetii ciisuudha kan inni mul'atu sanuu ho'a Saawud Arabiyaatti qaamaan dhaqee arguudha baadhullee ventileetarii malee meeshaa meeshaa qilleensa qabbaneessu malee akkaataan itti jiraachuun hin danda'amnedha kanan beeku dhugaan jirus sanadha. Garuu immoo mana hidhaa sana keessatti sababii ho'a guddinaatiif akkasumas immoo qoonqoodhaan miidhamanii lubbuudhaa dhabaatti jiranii fi qaamni isaanii birmatu dhabamuun kan bakka isaan buhee jiru imbaasiin Itoophiyaa gurra isaanii ergisuu dhabuun rakkoo hamaa ta'e akka jirudha kan nuti arginu. Saniif sanarraa ka'eetidha kan inni dubbachuudhaa dhufe hamma dandeenyu erga rakkoo argineeti wantootni guyyuutti tahan qalbii keenya hatanii galma keenya irraa kaayyoo keenya irraa nu hanqisaatti jiru ammas garuu xiyyeeffannoon keenya isumarra tuutaheetii jiru yeroo akkasitti sababii oromummaatiif sababii eenyummaatiif sababii ilaalcha siyaasaatiif biyyaa baqatanii hiyyummaa qabaniirraa fooyya'insaanii jireenya egeree isaanii fooyyeffachuudhaaf biyyaa bahanii lammiilee akkasitti dararamaa jiran kanaaf immoo carraan hojjetanii jiraachuu isaanii erga dhabameeti carraa hireen isaanii erga callisanii mana hidhaatti du'uu ta'eeti mootummaan Itoophiyaa fi imbaasiin Itoophiyaa akkasumas immoo namoonni dhageettiidha qabanii maallaqa qabanis walitti buusanii akkaataatti geejjiba isaanii danda'anii biyyaa fi maatii isaaniitiif dhaqqabsiisuu danda'an irraa dubbachuudhaaf kan argamu. Dubbachuus immoo hundumti keenya iyyuu callifnee dhimmuma irraa dubbannee darbuu nu qofatu hin taane fala waaraallee gara fuula duraatiif itti barbaannudha. Kan ammoo warreen mootummaa deeggaranii fi warreen caasaa mootummaa tahanii fi warreen aangawoota mootummaa tahan xiyyeeffannoodhaan utuu wal dhageenye gaarii natti fakkaata. Sababiin isaas biyya akka Itoophiyaa kana waan taateefidha biyyoota birootti hojiidhaaf deemame silaayyuu hin deemamu ture hojiin achumatti uumamee carraan hojii mootummaan qopheessuun achi keessatti duroomanii jiraachuun ni mala ture hin ta'as ture garuu sababiin sun hin guutamneef jecha biyya kan baqatan lammiilee kanaa fi lammii keenyadha nu jalaa hin gidirsinaa hin fudhannaa biyya qabu mootummaa qabu jedhamee akkaataatti deemamu godhamuun utuu danda'amuuti wantoota guyyuu suuraa muummicha ministeeraa kaa'anii olii gadi oofaa oolu akka gaachana sirnaa maal jedhanii oduu
miidiyaa torban tokko yoo baay'ate ji'a tokkorraa hin dabarreeni of burjaajessaa oolurra aangoo isin harka jiruun itti dhimma baatanii lammii keessanii fi gurra ergistanii akka itti birmachuudha dandeessanitti utuu hojjechuu dandeessanii kabaja bakkaa fi namaa fi ofiifis bakka keessaniifis nama bakka buuneerra jettanii fi utuu qabaattanis haalaan gaariidha jechuudha ni barbaada. Falli rakkoo kana inni atattamaa jara kanaaf rakkoo jara kanaatiif rakkoo obbolaa keenya birmataa dhabanii amma kan dhiirotaati kan nuti baay'ee arginu shamarran haadholiin maanguddoon waggoota dheeraadhaaf illee maanguddoon achi waggoota dheeraadhaaf illee jiraataati turan amma sababii lammummaa isaaniitiif sababii dippiloomaasiin sababii hariiroon biyyaalessa Itoophiyaan biyyoota sanaatii wajjin hin qabdu gadi bu'aa ta'uu isaarraa kan ka'e akka hin taanetti isa durii caalmaa sirnoota darban duraanii caalmaa amma haala fokkisaa ta'een raawwatamaa jiraachuunsaa dubartiin deessee hoosisuu dadhabuudhaan mana hidhaatti araasiidha wajjin darbatamuun isheellee rakkoodhuma amma haala achi keessatti tahaatii jirudha jechuudha. Egaa amma suuraa kana kan laallu yoo ta'e kaleessa nama dhukkubsataatii ture ho'a dhabee rakkataatii ture sababii beelaatiin gidirfamaatii turedha har'a garuu du'ee argame manuma hidhaa keessatti jechuudha. Haala saffisaa ta'een reeffi kun reeffa namoota 10 kan imbaasiin namoota 10 du'uu isaanii mirkaneeffannee nurraa fudhadhaa reeffa keessan jedhee namoota beektanitti himaa jedhee balbala imbaasii irratti maqaa isaanii maxxansedha eenyummaa isaanii akka beekamuuf jechuudha. Haala kanaan immoo ho'a dandamachuu dadhabanii qullaa uffata ittiin hidhamanii deemanii qaban waan ta'eef akka biyya isaanii keessatti namni uffata qorraallee uffata jijjiirraallee isaaniif geessu hin jiru waan ta'eef immoo uffata ittiin seenan sana qofaadhaan iyyuu uffatanii ho'a sana keessa immoo injiraana'anii viidiyoonni argaadhaaf illee nama sururu kan hamma injiraanii hamma injiraanii caalu immoo miidiyaa irratti isaa deddeebi'uu hin arginaa jechuudha. Kanaaf akka mootummaan sirnaan saba isaa tajaajilu hin jirre ni beeknaa garuu immoo nuti maatiin isaanii nuti obbolaan isaanii abbaa fi haadhi isaanii ijoollee keenya nu gashaa jedhee rakkoon kun rakkoo keenya jechuu danda'uudhaa qabna. Sababiin isaas isaanumatu qabsootumsaa isaanumatu investmentii jedhamee sheeriiwwan baankii adda addaa sheeriiwwan dhaabbilee adda addaa akka isaan irraa bitamu taasifama warreenuma amma biyya ormaa keessatti utuu jiraatanii hireen isaanii hiree harka warra biyya sanaatii warra abbaa biyyaatii harka bu'uu ta'ee jechuudha. Saniif kanuma gabaabaatti jechuun barbaada inni waaraa garuu qabsoo irraa riphanii maalla dhibdeedhaanii moggaata ta'anii qaama nama bilisoomsu barbaaduun yaaluunsa nama bilisoomsu ofirratti eeguu fi ajandaa guyyuu kan holola walirratti nu adeemsisu kan nu tarkaanfachiisuu hin dandeenye kan duubatti nu harkisurraa of qusachuudhaan qabsoo walitti fufiinsa qabuu fi galmisaas immoo bilisummaa walabummaa biyyaatii fi bilisummaa lammiilee isheetii ta'e akka tahuuf anis maalan gumaachuudhaa qaba wanta jedhu ani gaheen koo maali abaluun yoona biraa hidhame ani maaliinan gumaachuudhaa danda'uudhaa qaba kan haamileeti immoo kan deeggarsa maallaqaati immoo kan maatii isaa bira dhaabbachuuti immoo isanni irraa hidhame sana galmaan gahuuti isanni irraa du'e sana galmaan gahuuti jechuu danda'uudhaa qabna. Akka mootummaatti isa barreen gaddaa hojjetame isa bara kaan hojjetameef isa sirnoota darban keessa hojjetame hojjechaa akka mootummoonni biroo addunyaa kana keessa jiranii addunyaa kana hooggananii utuu hin ta'in isa kaleessaa qofa balaaleffachaa isa har'aa qofa jecha waan irra jiru qofa jecha jiraachuunis furmaatatti nama geessu waan ta'eef furmaanni waliigalaa haala yerooti hojii walqixa deemamee haala addunyaan itti jirtuun hubatame rakkoo biyyattii furuudhaaf tapha siyaasaa nyaatamtan warri mootummaa tapha siyaasaa nyaatamtan kana harkatti deeffachuudhaaf yaaluudhaan biyyattii tarkaanfachiisuu danda'uudha. Inni kun hundumtiyyuu immoo gaaffii sabaa deebisuu keessattidha rakkoo sabaa furuu keessattidha hiyyummaa sabni kun keessa jiru keessaa baasuudhaaf akkuma jettan sana halkanii guyyaa hojjechuu dandeessanidha. Arrabaaf miidiyaa holola miidiyaatiif qofa ajandaa yerootiif qofa gabaasa waggaatiif qofa wanta hojjetamu tun taane wanta walitti fufiinsaan hojjetamee rakkoo biyyaa furuu danda'u irratti xiyyeeffachuun kan dirqama mootummaatii dirqamni lammiilee hundumaa immoo rakkoo atu arganii callisanii ilaalu hiyyummaa keessaas ta'e gabrummaa keessaa bahuu dhiisuudhaaf tattaafachuudhaan isicha
dandeenyu hundeedhaan buqqifne dadhabnu dhalootatti guddifna jedhan sana dhiifame nuti dhalootatti guddate ta'uu keenya baruu dhiifnee dhaloota itti guddisuudhaaf kan deemnu yoo taate maallaa dhibdeedhaan jireenya dhuunfaa keenyaa qofaa wajjiniin fiigne kan fooyyeffachuudhaaf deemnu taate rakkoowwan akka kanaa hiyyummaan hin dhaabbatu taanaan waraanni biyya keessa adeemaa jiru kun hin dhaabbatu taanaan qulqullinni barnoota biyyattii keessatti gadi bu'ee lafa jala gadi badee jiru kun ka'ee hin dhaabbatu taanaan rakkoon biyyicha sanaa itti fufee biyyoonni biraan nugatanii deemanii biyyootni Afrikaa kaanillee nugatanii deemanii nuti warri Itoophiyaa qofti duubatti hafne akka hin taanee fi isa kaleessaa caalmaa wanta har'a nu fayyaduudha danda'u gahee mataa keenyaa hundumti keenyayyuu kan mootummaa kan mormitu kan jiraataa kan hojjetaa kan hojii dhabaa hundumaallee kan kadhataa dabalatee gahee mataa isaa bahachuu danda'uudha qaba. Ajandaa guyyuu kan akka ispoonsara godhamanii nutti kennaman kan akka nuti gaaffiitu wal gaafannu deebiituun argatin isa har'aa dhiifnee boritti deemnu nutti taasifamuun immoo nuti dargaggoonnii fi warreen miidiyaa hawaasaa illee irra oolluu fi waajjiraalee keessa oollu lakki kun hin ta'u kun nun baasu kun saba keenyaaf hin fayyadu wanti nuti as jirruuf beekumsa gabbifachuudhaaf odeeffannoo waliif kennuudhaaf malee walata karaa ooluudhaaf miti jennee akkaataatti dura dhaabbachuu dandeenyu irratti bilchinaan itti adeemuu qabna hubannoodhaan itti adeemuu qabna jechuun barbaada. እየተናገርኩ ያለሁት ነገር በአማርኛ ለመድገም ያህል በስመ ኢትዮጵያዊነት ዜግነታቸው ኢትዮጵያ ስለሆነ ብቻ በሳውዲ እየተንገላቱ ያሉት በምግብ እጦትና በምግብ እጦት እንዲሁም ደግሞ መሰረታዊ የሆኑትን አቅርቦት ለምሳሌ በጣም ሞቃታማ በሆነ ሀገር ውስጥ በጣም ሞቃታማ በሆነ እስር ቤት ውስጥ የመጠጥ ውሃ የለም። የመብልም ደግሞ ከመንግስት በጀት በጣም የመንግስት በጀታቸው በጣም የተጓደለ ከመሆኑ የተነሳ በቂ ምግብ እያገኙ ስላልሆኑት ወንድም እህቶቻችን በሳውዲ እየተንገላቱ ስላሉት ነው እያወራሁኝ ያለሁትና በተቻለን አቅም ሁላችንም ይሄ ለይስሙላ ብቻ ኢትዮጵያዊነትን የምናቀነቅን ብቻ ሳይሆን ወንድሞቻችን ናቸው እህቶቻችን ናቸው ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊ ባይሆኑ ራሱ ደግሞ ሰዎች ናቸውና ሩህሩ ልብ አለን እኛ እንደዚህ ለፈጣሪ የቀረብነን ብዙ ሃይማኖቶች ባለቤቶች ነን ከማለታችን በዘለለ ተግባር ተኮር የሆነ ውግንናችንን ማሳየት አለብን። ለማን ለወንድሞቻችን የት ላሉት ሳውዲ አረቢያ ላይ እየተንገላቱ ላሉት በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች እየተንገላቱ ያሉት መፍትሄው ምንድነው? የመንግስት አካላትም ሆኖ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አስፈላጊውን ሆነ ርብርብና ትብብር በማድረግ ወንድሞቻችንን ከዛ ማስወጣት ይኖርባቸዋልና ይሄ በልሙጥ የተለበጠውን ይሄ ለይስሙላ ኢትዮጵያዊነት ማጨብጨብ ትተን በዋናነት ለሰውነትና ይሄም ለኢትዮጵያዊነትም ለዜግነትም የምንል ከሆነ በተግባር የምንቆምበት ጊዜና ሁኔታ ይሁንልን። ድምጽ እንሁናቸው፣ ከጎናቸው እንቁም። ያሉበት የእንግልት ደረጃ ይህ ነው የማይባለው ይሄ የእንግልትን ጣሪያ የነካ ነው። የእልቂት ደረጃውም ከዕለት ተዕለት እየጨመረ ስለሆነ ድምጽ እንሁናቸውና ከዛ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የመኖር አጋጣሚን እድል እንስጣቸው። ህይወታቸውን እንታደግ። በምን በድምጻችን በምን በተጽኗችን እናድርገው ለማለት እወዳለሁኝ። ኢባጎኖን ልቡ ኦቦላ ኬኛ ከን ሀበራሩ ሀምሌዳንችና ሀዳበኑ ሰገሌ ሀታኖፊ ከኑማ ገለቶማ አልፋዳ ነገ